Hordoftoota kabajamtoota maatii yuutuubii Hundee Qaroominaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaa isin wajjin haa ta'u. Egaa barumsa keenya kutaa darbee jechoota sagalee gabaabaa qaban kan jedhaman maal akka ta'an, akkamitti akka ijaaraman yookaas uumaman waliin barannee turree jirra. Egaa guyyaa har'aa immoo kutaa kana keessatti jechoota sagalee dheeraa qaban kan jedhu waliin ni barannaa jechuudha. Egaa jechoota sagalee dheeraa qaban kan jennu jecha sagalee dheeraa fi sagalee dheeraarraa ijaaramanidha jechuudha. Sagalee dheeraa kan jennu immoo dubbachiistuu lamaa fi dubbifamaa tokko yeroo wal cina ta'an sagalee dheeraa nuuf laatu jechuudha. Akkasuma hafuurri keessa keenyaa ba'u yeroo dheeratan sagalee dheeraatu uumamaa jechuudha. Akkuma kana gaatii jechoonni dheeraa sagalee dheeraa kunis immoo hafuurri keenya keessa keenyaa yeroo ba'u sagalee dheeraan ni uumamaa jechuudha. Sagaleen jecha dheeraa ni uumamaa jechuudha. Egaa jechoonni kun jechoota akkamiitii kan jedhu fakkeenya jechoota asirra jiran kanaa waliin haa ilaallu. Egaa sagalee jalqabaa irratti sagalee bee jedhu kana haa ilaallu. Sagalee bee kan jedhu eda'uu, sagalee kaa maal nuuf laatu? Jecha sagalee dheeraa beekaa jecha jedhu kanatu nuuf laatu jechuudha. Beekaa jecha jedhu kana nuuf kennaa jechuudha. Egaa yeroo dubbisnu hafuurri keenya ni dheerata jechuudha. Sagalee jalqabaa irratti sagalee dhumaa irrattis hafuurri keenya dheeraadha jechuudha. Bee sagalee dheeraadha. Kaa sagalee dheeraa. Waliigalatti beekaa yeroo jennullee jecha sagalee dheeraa uumneerraa jechuudha. Egaan akkasuma jecha itti aanu itti fufnee yoo ilaalle koo eda'uu raa sagalee jedhu kana koo sagalee jedhuu fi raa sagalee jedhu yeroo itti daballu jecha maali argannaa? Jecha kooraa jedhu kanatu argannaa jechuudha. Jecha kooraa jedhu kanatti argannee jirra jechuudha. Koo ida'uu raa jecha maal arganne? Kooraa jecha jedhu kanatti argannee jechuudha. Jecha kooraa jedhu kanatti argannee jechuudha. Akkasuma jecha itti aanu sagalee loo jedhu kana fudhannee ilaallu. Akkasuma sagalee tii jedhu kana haa ilaallu. Waliigala maal nuuf kenna jechuudha? Lootii jecha jedhu nuuf laata jechuudha. Jecha sagalee dheeraa lootii jedhuun nuuf kennaa jechuudha. Egaa loo kan jedhu kun sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee dheeraadha jechuudha. Akkasuma tii sagaleen jedhu kunillee sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee dheeraadha jechuudha. Tii lootii loo eda'uu tii lootii jecha jedhatu argannee jechuudha. Egaan jechoonni kun jechoota sagalee dheeraa qaban jedhamanii beekamu. Egaa barnoota keenya kutaa irraa asirratti dhaabna. Egaa namoonni yuutuubii keenya sabiskiraayib goon asumaan yuutuubii keenya sabiskiraayib taasisaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer taasisaa isin jenna. Egaan barnoota keenya kanarraa waa hubattan yoo ta'e akkasuma barnooti keenya yoo ta'e laayik nu taasisuudhaan nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan namoonni bakka garaagaraa teessanii onlaayiniidhaan karaalee iimoo, karaa telegiraamii akkasuma waasaappii barachuu kan barbaaddan lakkoofsa bilbilaa keenya Duwwaa 9 Duwwaa 5 Duwwaa 7 21 26 irratti nu bilbiltanii nu argachuu dandeessu isiniin jenna. Egaa kutaa itti aanutti